lamaa fi dhibba afurii fi 32 galmeesseera. Izeemaan immoo itti aansuudhaan kaadhimamtoota 1385 akkasumas paartiin Innaat jedhamu immoo TPLF Aklol jalqabbeenee kophaa turree jedhu pireezidantiin naannoo Amaaraa oduu biraalee qabadee dhiyaadha. An asli galgalooti nuu dhiyaadha. Dhaggeeffattootni oduutiin jalqabaan boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa galmee kaadhimamtoota xumuree fi dhimmoota biroo irratti miidiyaaleef ibsilaat. Naannoo Oromiyaa godinaalee Wallaggaa afranii fi naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal keessatti iddoowwan walitti bu'iinsitti tureetti galmeen kaadhimamtoota yeroo fudhatee jedha. Gambiraatiin naannoo Beenishaangul Gumuz magaalaa Asoosaa fi naannoo Haraarii keessatti kaadhimamtoonni dhaabbilee lamaa fi miseensota 3 hidhamanii akka turee fi hiikamuu isaanii dubbatan. Kan malee dhimmi ijoo kan isaan irra dubbatan maali jedhee waayilkii Abtaamuu Xibaabuu gaafadhe. Tole baay'ee galatoomii asila akka ibsa isaan laatanitti paartiileen siyaasaa 47 kaadhimamtoota isaanii galmeessisaniiru. Lakkoofsi kaadhimamtootaas akka waliigalaatti 8,209 akka ta'e simameera. Kana malee immoo namootni yookaan immoo kaadhimamtoonni dhuunfaadhaan dorgoman 125 kan ta'an galmaa'uu isaaniitis walitti qabduun boordichaa himaniiti kan jiranii. Galmeen kaadhimamtootaa kun naannoo Tigraayin alatti naannolee hunda keessatti akkasumas magaalota Finfinnee fi Dirree Dhawaa keessatti adeemsifamuu sa'aatii kan isaan himanii naannolee filannoo 673 keessatti jechuudha. Gama biraatiin paartiilee 47 kunneen keessaa paartiileen kaadhimamtoota lakkoofsa guddaa galmeessisan paartii badhaadhinaa kaadhimamtoota 2432 galmeesseera. Izeemaan immoo itti aansuudhaan kaadhimamtoota 1385 akkasumas paartiin Innaat jedhamu immoo kaadhimamtoota 573 galmeessiseera jechuudha. Gama biraatiin boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa adeemsa galmee kaadhimamtoota guyyoota 22f ture kanaan rakkooleen garaagaraa isa mudachaa akka turan himeera. Isaan keessaa rakkoon inni tokko dhimma geejjibaa wajjin wal qabatee meeshaalee filannoo geejjibsiisuudhaaf rakkoon isa mudataa akka ture himee jira. Godinaalee Wallaggaa afran keessatti sababa yaaddoo nageenyaatiin galmeen kaadhimamtoota akka barfatee adeemsifame ammallee yaaddoo nageenyaa akka jiru eeraniiti kan isaan jirani. Kana malee immoo mootummaa naannoo saba-sablammoota fi uummattoota kibbaa keessatti iddoo Masqaan jedhamutti kaadhimamtoonni dhuunfaadhaan dorgoman 2 hidhamuu isaanii fi isaan akka hiikamaniif mootummaa naannichaa beeksisuu isaanii. Kana malee immoo akka hiikamaniif hojjechaa akka jiranis himaniiti kan jiran. Gama biraatiin dhimmi irra deddeebiidhaan gaazexeessitootarra ka'aa ture dhimma adda bilisummaa Oromoo fi paartii Koongireesii Federaalawaa Oromoo wajjin wal qabatudha. Filannoo keessaa ba'uu isaanii kan beeksisanii dhimma kanas walitti qabduun boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa Burtukaan Miidhagsaa paartiilee lamaan boordichaan hin dhiibamne jechuudhaan kan isaan dubbatanii deebii isaan kennan yaa dhaggeeffannu. ኦፊኮ 5 እና 6 የሚሆኑ ቅድመ ሁኔታዎች በሚል አስቀምጦ ካፋኦን filannoo irratti qooda fudhachuuf haaldureewwan 5 fi 6 ta'an kaa'e. Kunniin yoo hin guutamne filannoo keessa hin galu jedhee ibsa yeroo baasu boordii filannoofis gaheera. Boordiin filannoo akka sanatti waan hojjetu miti. Wanti tokko kan nu ilaallatu miti. Gariin akkamiin akka deebi'anis hin beeknu. Gariin ammoo hojii boordii filannoo waliin kan deemu miti. Tokko garuu gargaaruuf yaalleerra. Fakkeenyaaf hidhaa miseensotaa kan ilaallatu ajaja malee hidhaman kan jedhu irratti qaama ilaallatu waliin akka mari'atan nutis kanneen akka hiikaman gaafanne jiru. Dhimmootni murtaa'an deebii argataniiru. Gama paartileen kun gahaa akka ta'etti akka hin fudhatamne nu galeera. Waajjiraaleen cufamuu ilaalchisee kun sirrii akka hin taane ibsineerra. Raawwachiiftoonni gama isaaniin waajjirri cufne hin jiru jedhu. Bakki itti cufame akka dhiyaatu paartilee gaafannus paartileen deebii nuu hin kennine. Adeemsa kana irratti hirmaachuu dhabuun isaanii baay'ee nama gaddisiisa. Sababiin isaas adeemsicha guutuu godha yookaan lakkoofsa hirmaattootaa dabaluun adeemsichaaf gaheen qabu ifaadha. Garuu immoo kanarraa kan ka'e raawwii filannichaa irratti rakkoon nu mudata jettanii yaadduu gaaffii jedhuuf sababa kanaan rakkoon nu mudatu jira jennee wanti qophoofne hin jiru. ብለን በዚህ ምክንያት ይመጣል ብለን ተዘጋጀንበት ነገር የለም። Ministeerri Haajaalaa US Antony Blinken haal siyaasa Itoophiyaa kee jirirraatti qaamoleen hunduu rakkoo jiru furuu fi mariin jiraachuu qabaa jedhe. Keessattuu haalli naannoo Tigraay kee jiru isaa yaaddessuu fi duguugan sanyii naannoo Tigraay keessatti raawwatamaa jiru ragaa qabatama qabaachuuf akka dhaabbatu gaafatan. Blinken kan dubbatan manmaree bakka bu'ootatti damee Haajaalaa Ameerikaa jalaatti koreewwan jiranirra gaaffii dhiyaateef yoo deebisan. The challenge in Ethiopia is
Very significant, and it's one that we're very focused on. Danqaan amma Itoophiyaa keessatti argaa jirru akkaan guddaadha. Amma isa irratti xiyyeeffannee jirra. Keessattuu haala naannoo Tigraay keessa jiru. Achi ragaalee amanamaa arganneen sarbamni mirga namoomaa fi dhumaatiin raawwatamaa jira. Ministeera muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad waliin yeroo hedduu bilbilaan haasa'eera. Biyyoota naannicha jiran biroo waliinis haasa'eera. Warra TPLF fi gocha isaanii ilaalchisee fakkeenyaaf yaaddoo ministeera muummee qabu hubadheera. Haa ta'u malee amma haalli Tigraay keessa jiru fudhatama hin qabu. Jijjiiramuu qaba. Kana jechuun ammoo Tigraay seenuu danda'uu qabnaa jechuudha. Hojjettoonni gargaarsaaf kaanis deeggarsa namoomaan qaqqabuu qabu. Ummataaf eeggachuun dhiyeessii kennuu fi ittisa laachuufiin barbaachisaadha. Mootummaan waadaa gale kabajuun barbaachisaadha. Follow through on commitments that it's made. Gaafii mootummaan Ameerikaa naannoo Tigraay keessatti loltoota nagaa eegan bobbaasuuf yaada qabaachuuf dhiyeessuu ilaalchisee gaafii dhiyaateef deebii kennan akkan jedhe. At this point, we have two other challenges that go to the security piece. Ammaan kana danqaalee biroo lama qabna. Tokko akkuma beekamu humnoonni Eertiraa achi jiru. Achis humna naannoo ollaa kan Amaaraas jiru. Isaan achi bahuu qabu. Humni mirga namoomaa uummata Tigraay hin sarbine duguuggaa sanyii nuti argaa jirru kana dabalee hin raawwanne achi seenuu qaba. Duguuggaan sanyii sun dhaabbachuu qaba. Gaafatamni guutuun akka jiraatu feena. Wanta achitti ta'ee adda baasuuf qorannoon walabaa akka jiraatu feena. Biyyattiin gama siyaasaan fuulduratti akka tarkaanfattu adeemsi araaraa wayii akka jiraatus ni barbaanna. Ministeerri muummee Itoophiyaa hoogganaa akka ka'umsa uumuu fi badhaasa Noobeelii injifatee turedha. Amma ammoo uummanni isaa akka Tigraay jiran eegumsa barbaadanii fi isaaniif malu argachuu isaanii mirkaneessuuf dhaabbachuu qaba. And make sure that his own people in Tigray are getting the protections that they need and deserve. Ministeerri muummee Abiy Ahmad opereeshinii waraanaa naannoo Tigraay keessatti erga geggeessaniin booda duulli qindaa'aan sadarkaa idil addunyaatti nurraa banamee jechuun biyyoonni Afrikaa akka cina isaanii dhaabbatan xalayaman marii nageenyaa fi tasgabbii gamtaa Afrikaaf barreessuu ibsan. Gamkaaniin Ameerikaa magaalaa Washington DC keessatti kalee hiriirri mootummaa Itoophiyaa deeggaru US fi dhaabbileen idil addunyaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa hin malle galchuurraa qusatan gaafatu namoota kumaan lakkaa'amaniin geggeeffameera. Qopheessitoonni hiriira kanaa keessatti tokko taanii obbo Kabadu Balaachoo kaayyoo hiriirichaa BBC'f himan. በአዘጋጆቹ በኩል ግን የሰልፉ ዓላማ በተለይ ደግሞ ትግራይን ሪቢልድ ማድረግና ኖርማል ላይፍ ሬዚዩም እንዲያደርጉ ለማድረግ gama qopheessitootaan kaayyoon hiriirichaa Tigraayin deebisanii ijaaruu fi uummatni jireenya idilee akka itti fufan deeggarsi namoomaa akka dhiyaatuuf mootummaan Ameerikaa mootummaa Itoophiyaa waliin ta'uun deeggarsa akka godhu gaafachuu fi kalammataa gareen TPLF lafarratti waraanaan injifatameera. Garuu ammoo gama deeggartoota isaa ala jiraniin hawaasa idil addunyaaf odeeffannoo sirrii hin taane raabsuun deeggarsa achirraa argamuun mootummaa Itoophiyaa dadhabsiisuuf mootummaan Ameerikaas ta'e mootummoonni gamtoomanii tarkaanfiiwwan akka fudhatan halkaniif guyyaa yaalaa jiru. Bulchiinsi Ameerikaa Itoophiyaa dadhabsiisuuf yaaliin godhamaa jiru kun sirrii akka hin taane gama keenyaan dhugaa jiru mootummaan Ameerikaa akka argu godhuufi gama kaaniin Sudaan daangaa Itoophiyaa ceetee lafa Itoophiyaa qabatteetti. Mootummaan Ameerikaa dhageettii qabu kana fayyadamee Sudaanirra dhiibbaa godhee karaa nagaa akka furamu gaafachuu fi dhimma hidha haaromsaa irrattis Itoophiyaan hidha kanarraa karaa haqa qabeessa ta'een akka fayyadamtu Ameerikaan akka deeggartu fa'aa gaafachuu fi. Qopheessitoonni hiriira DC kaayyoon isaa kanaa jedhan malee namooti kaan garuu miirii hiriirotaa fi dhaadannoo mul'achaa ture uummata Tigraay deeggaruu fi hawaasi idil addunyaa mootummaa cinaa akka dhaabbatu gaafachuurra miidhama Tigraay irraa dhaqqabe deeggaruu jedhanii miidiyaa hawaasa irratti koomatan. Mootummaan Itoophiyaa hawaasi Itoophiyaa biyyoota alaa jiru dhugaa biyya isaanii sadarkaa idil addunyaatti akka beeksisu waamichi godhaa turullee hiriirrahan ofiin itti yaadnee qopheessinee jedhu obbo Kabadoon. Torbaanos dabran DC dabalatee magaalota adda addaa keessatti hiriirri mootummaa Itoophiyaa mormuu geggeeffamaa ture. Dhaggeeffattoonni amma oduu gaggabaaboo addunyaa isaanii dhiyeessaa jalqabaanii pireezidantiin naannoo Amaaraa obbo Aganyaw Tashaggar TPLF akka lol jalqabdu beennee qophaa turree jedha. Pireezidantichi kan dubbate gabaas raawwii ujiji ja'a bulchiinsi isaanii man marii Amaaraa fi yeroo dhiyeessan. Waraani han TPLF yoom akka jalqabdu beekuu baanullee gara lol hin barbaannetti nu galchuu akka danda'u hubannee qophaa turree jedha.
Dippiloomatiin olaanaan Itoophiyaa Ameerikaa jiru himannaa sarba mirga namoomaa naannoo Tigraay keessatti raawwatamaa jiru jedhamu mormuun aangoo gad lakkise. Imbaasii Itoophiyaa magaalaa Washington Deputy Chief of Mission ta'uun kan tajaajilaa ture Birhaanaa Kidan Maariyaam badii mootummaan Itoophiyaa lammiilee Itoophiyaa irraa raawwataa jiru mormuu fi aangoo gadhiisee jedhu. Obbo Birhaanaan waraanni Eertiraa fi humni Amaaraa naannoo Tigraay seenee badii guddaa raawwatu ibsa. Humni waraana Myanmar Aung San Suu Kyi seeraan alaanii doolaa 600 fi warqii fudhatee jedha. Kun himanna dura eegi mootummaan tun aangoo gadhiistee hidhan. Amma hagamma raagaan homaatu hin dhiyeessin. Naannoo Tigraay keessatti barattoonni kutaa 12ffaa hedduun qorumsi biyyaalessaa xumurame hin fudhan jechuun barattooniif maatiin BBC'f himan. Qorumsi kun kan dabre sababa weerara koronaan barkanaatti kan dabarfame yoo ta'u barkan ammoo naannoo Tigraay keessatti haal nageenyaa jirurraa kan ka'e qormaatichi dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti akka kennamu ministeerri barnootaa beeksisee ture. Barattooniif maatiin BBC'n dubbise sababa waraanaa qormaataaf qophaa'uu akka hin dandeenye dubbata. Galaana Balaay gabaas qaba. Sababa koovidii fi waraanaan waggaa tokkoof barnootarraa fagaannee waan turreef nutti ulfaateera. Keessumaa sababa waraanaatti homaa qophaa'uu waan hin dandeenyeef anis hin qoramne. Qormaatni kun qormaata biyyaalessaati. Bakka biraa warri turanii akkuma keenya barattoonni qoraman qophaa'aa fi barnootni kennamaafii ture. Nuti garuu zeeroorraa kaanee isaan wajjin dorgomuu hin dandeenye. Namni mana isaarraa buqqa'ee bitaa fi mirgaan waraanni osoo adeemuu akkam goonee qophoofna. Akka qayyabattuuf haalli eeyyamu hin turre. Abbaan intala isaanii qormaata akka fudhattu hin feene jiraataan magaalaa Maqalee dubbifne yaaddoo nageenyaa waan qabaniif jecha qormaatarraa hambisuu dubbatu. Intala isaanii mari'atanii murtee kanarra gahuu fi seeraan osoo hin qophaa'inii fi hin baratiin kottaa qoramaa jechuun sirrii miti jedhan. Carraan barnootaa daa'ima koo badee akka jiru naaf gala. Haa ta'utii mucaa koo waliin mari'annee murteessine. Seeraan osoo hin baratin kottaa qoratamaa jechuun waamamuun sirrii miti. Bakka qormaanni itti kennamu bakka loltoonni jiranidha. Nama sodaachisa. Kanaaf barnoota caalaa ijoollee keenyatu nu barbaachisa jennee kana murteessine. Dhaabbatni mootummoota gamtoomanii gabaasa dhiyeenya kana baaseen waraana naannicha keessa tureen wal qabatee manneen barnootaa 25 jijjiiguu fi barsiisonni 48 ta'an deeggarsa xiinsammuu fedhuu jedheera. Bulchiinsa yeroo magaalaa Maqaleetti gorsaa dhimmoota hawaasummaa kataan obbo Geetaachoo Wadaajoo magaalaa Maqalee qofa keessatti barattootni 3,600 ol ta'an qormaata kana ni fudhatu jedhamee kan eegaman ta'us qormaatichi haa kennamu ka jedhu irratti ejjennoo kan hin qabaanne akka ture dubbatan. Waraana keessa jirra bar gargaarsi godhamee hin jiru. Sana duras sababii Covid barnootni addaan citee ture. Barnootni erga cufame waggaa ta'eera. Barattoota Maqalee jiran miti kan bakka biraa jiran iyyuu deeggarsa gahaa argataniiru tilmaama jedhu hin qabu. Nuti barattootni kun qoratamuu hin qabanne ejjennoo jedhu qabna ture. Qoratamuun isaanii sirrii miti. Dhimma kanarratti yaada akka nuu kennan bilbilaan ka dubbisne hoogganaan biiroo barnootaa naannoo Tigraay qormaatichi ministeera barnootaan hoogganamaa waan jiruuf ibsa kennuu akka hin dandeenyeetu dubbatan. Lakkoofsa barattoota qormaaticharraa hafanii fi haala qormaatichi itti kennamaa jiru akkasumas komii barattootni naannolee biroo waliin dorgomuu irratti kaasaniif deebii argachuuf ministeera barnootaatti bilbillus hin milkoofne. Dhaggeeffattoonni oduu dabalataan afyaa'imman marii Federeeshinii Itoophiyaa duraanii Aadde Kiriyaa Ibraahim argadhiifamuun isii dhaga'ame. Kiriyaan duraan himata ciccimoo biigannoo dabalatee shakkamte. Dhaggeeffattoonni oduun ta'ee galgala kanaa ganuma nu waliin turuu keessaniif ulfaadha isiniin jedha. Akka borii isaatti akkana nagaa waaqa kee bulaa, buraa bulaa deebanaa, hangafamaa dhaan bulaa.